Egaa kaameraa wayitti dhufeetan viidiyoon harka adda citee yaaduma saniin qabaan deebi'ee ammallee irra deebiidhaan wanni tokko akka malee hoggaan sunii fi ammi garaagarummaa qabu baay'ee Oromoon gaafsan Oromoo biratti rakkatu ulamaa'iin suni Islaamaa nutilleen Islaamaa waliin salaanne masgida kee teenyee walumaan hundi keenyaa ijoolleen sun nama quraan qara irraa hedduun isaaniiti. Akkasitti quraan qaqqaraanee asirra gagee lakki nuti mootummaan sin beeku malee asi buluu hin dandeessanii gara mootummaa deeman hin jedhanii hin deemnu jennee nuyi masgida bira. Akkasii fulusii nutti waamanii kaabinee magandaa tokkoo fi fulusii tokko nutti waamanii hirna keessatti jechuudha bakki kuni. Jarroonni sun dhufanii eessarraa yaatan jedhanii walloo jedhanii bitaa qallee ni qabna jechuu agarsiifne lakki as buluun hin taatu yeroo ammaa kana namni sadii wajjin deemu rakkoo uumaa jira limmoon nama waraanaa jira nama ajjeesaa jira. Saniifuu isinis nama ajjeesuu deemta fakkaattanii gara seeratti deemuu qabdanii nuun jedhanii eega akkas ta'e inuma deemna jenneeniiti seerichumatti deemna jechuu wajjin waan nama ajaa'ibaati. Akkasitti wajjin deemnee gara hidhaa nu geessan waa takka hin balleessine badii tokko maleedha. Nutis Oromoo isaanis Oromoo waan nama ajaa'ibu. Wanni yeroo san garaagarummaa qabuu fi amma garaagarummaa qabu akkaan nama ajaa'ibu tokko nallee na ajaa'ibu. Nu amanuu didanii oduu bitaa agarsiifnu warra wallooti jennaan warri walloo miilaan kanam keessa maal godhuu kan deemu maal barbaaddanii eenyus sin erge maaliif ergamtanii gaafin nutti dhiyaate lakki nuti hin ergamne akkas biyya alaa deemuu turre kasaarree rakkoon nurra ga'e jennaan deebine jennaan namni miilaan wallootti hin galu dhugaa rabbitti wallootti hin galu namni miilaanii hin ergamtanii ergamaan keessa suni amma dhugaa bahutti isin seera jala ooluu qabdanii masgidas buluun qabdanii hidhaa isheenuu qabdanii nuun jedhanii egaa biyya ofii keessattuu jechuu yeroo sanitti walloon Oromiyaa keessa yoo deeme badiidha jedhanii fudhataniiti akkasitti fuudhanii gara hidhaa nu geessanii jechuu. Bakki kun Harar hirna keessatti gara lixaa ta'uun dhabu wanni kun aanaa ciroo jala ta'uun dhabu silaahi akkasitti hidhaa san sheennee bakki itti fincaananis bakki itti du'ananis gurfa takkuma manattiin takkuma jechuudha. Akkasitti jarikaa wayii nuu kaahanii kutamaadha asuma keessatti hagaa asuma keessa fincaa jira wal bira jira wanni dhiqadnuun hin jiru wanni salaannuun hin jiru magriib hin salaanne ishaa hin salaanne akkasuma bullee nyaata hin nyaanne ganamas wanni takka hin jiran bullee hanga sa'aatiin 5 ta'u akka Itoophiyaatti inuma teenya jechuudha. Ayyoo wayii takka haadha dhiiraa rabbi ishee jiraachisuu dhuftee maali badiin keessan nuun jette wallaahi badiin qabnu akkas nama karaa deemaa jirra osoo karaa deemaa jirruuti isin warra wallooti ala buluun qabdanii badii dalaguu deemtanii kottaa hidhaa isheen ajuunii nu hidhanii malee waan tokko badiin qabnu jenneeni akkasitti itti dubbanne akkasitti iyyitee ishiin mataa mootummaan waamtee mootummaan dhufee badii keessan himaa jenni nuyi badiin qabnu nama karaa deemu akkasin nu hidhan jenneeni isin wallorraa kaatanii maaltu sin fide asii lakki akkasitti karaa biyya alaa deemu barbaanneeti deebinee ammoo dol deebinuu miilaan asin nu hidhanii jennaan dhugaa miti kan nuun jen jechuudha dhugaa miti dhugaa baasii dhugaa miti dubbiin kun akkamitti akkana tahaa namni miilaan deeme jijjigarraa hin galaan sobaa kun fudhatama hin qabu akkasitti nuun jenni lakki nuti rakkinuma keenyan nu fide malee dhuguma hin galamu jenneeni akkasitti gurbaan nu hidhe sun dhufee dhiifama naa godha ayyaa kottaa baha amma nuun jee nu baase hirna sanii soli fuula gallee deemne jechuu amma deemne osoma deemnu karaa hirnaa kana karaa baddeessaa gorre na fakkaate garaa ciroon gorre karaa baddeessaa gorreeti baddeessaadhaan carcarmo kan jariin takka gaara badaa tokko saara hamaa tokko jira karaa dindin warri beekuu ni jiraata karaa sanii akka mukni akkaan jiru bosonni jiru xaawulaan achillee bahuut ture faaqameeti karaa san baanee karaa hawaash mataaraa karaa sukkaar waarshaan jiruu fi sonkoor jiru kanaan baanee asitti addis katamaa kan jamtu fakkaafaa jira achitti baanee sonkoora san keessa qabeenya Oromooti wanni suni waan nama ajaa'ibu keessa sa'aa lama zuhur sa'aa 8 fi walakkatti sheenneeti sa'aa 12 ta'eera waggaa
addis katamatti baanu jechuu warshaa sukkaara san keessa deemnee fidnee sonkoora san kee waan nama ajaa'ibu qabeenya Oromooti qabeenya san qofa Oromoon yoo itti fayyadame irraa badhaadhee bakka gaajee namana garuu Oromoodhaaf bu'aan buufne dachiin hammas ga'us hin jiru horee bulaanis namni sa'aatiffatu akkan jira bakka sanii sa'a adoolee akka ajaa'ibaa tokkotu jira ummata achi maashaallah gabaree warra hojjetatu warra qabeenyallee qabu badhaadha jechuu akkasitti osoma deemnu gaasaaruma bullaa bullee Awaashis ol fuula gallee osoma deemnu karrayyuun amma guyyaan ammaa kana keessa Oromoodha ofiin jee Oromoo wajjin qabsaa'u alaabaa Oromoo ol qabatu kun Oromoo dubbatu kun waan nama ajaa'ibu nama bilbilee turame bilbila nurraa dhaabee haasaa jirra akkasitti karrayyuun amma yeroo ammaa kana akkanatti Oromoo jiru kuni osoo deemnuu nu qabanii isin maalii nu keessa deemuu dandeessanii yeroo dur karrayyuu keessaa namni darbe yookaan jamaliit irraa murama qunxurroota irraa murama yookaan gurra murama maaltu sin fide eessa dhattan maal goota nu keessaa nun jedhanii karrayyuu tana keessa Awaash keessa gabaate hanga magaalaa Adaamaa gadii takka maal jedhamti Walanciiti hanga Walanciitii gadi gandi takka jirti magaalaan xiqqoon takka amma ishitti baatu karrayyuudha lafti tuni jarri kun immoo akkaan nama jibba waan nama ajaa'ibu keessa adeemsi isaanii uffannaan isaanii filannaan isaanii akka afarii jiranii garuu isin maaltu isin fide maal godhuu dhuftanii dhiifamallee kararraa dabe immoo karaa lafa dukkanaa sheeneen jira lafa dukkanaa keessaan jira dhiifama naa godhaadha akkasitti karrayyuun maaltu sin fide nuun jedhanii wallaahi gaa dirqama nu fide karaa deemu jirra akkas jenneen itti haasonne mucaan tokko immoo kan waraana keessa dur wayyaaneedhaaf ergamee hedduu hojjetaa ture tokko nu bira jira ture afaan beeka mucaan suni amma mucaan tokko immoo warra shawaati nutti makame waan sin ajaa'ibu keessa mucaan sun nutti makame isin wajjinan deemaa gara Finfinnee kanaan deemaa nuun jee hin beekne mucaa sanii mucaan sun waraana hin beekne immoo inni nutti hirkatee hajaa baatuuf deeman si'a anis ni wajjinan deemaa dhiifama gara shawaatiin deemaa anis kasaareen galu jira nuun jee hayyara kon qabu nu wajjin deemne nan bitaa kan qabu yoo bitaa kan gaafatan warra wallooti jettanii amma shawaa geenyu nuun jee tola jenneen edaa mucaan waraana waa hunda harkaa qabaa warra waraana keessa ani waan hojii dhaaf ta'e boojamee ta'e dalagaaf ta'e illee akka ta'e hin beekne egaa booda beekuuf jirra akkasitti karrayyuun tuni huccuuf irraa baasaa nuun jettee hin baafnu jenneeni dur oriine maashaallah waggaa sangaa namni hanga kana hin dudulloomne isiin fufurdanne isiin magaan orihaa kotte maan jala oriine Walanciitii gadi magaalaan takka jirti agachi waggaa isheen yaalaa hafanii qawweellee samidhaaf malee nutti hin dhoonne dhaabbaa janii qawwee hedduu samitti dhahanii kotteen jalaa baafanne horiisaas jarri akka malee qophatee horihaa laale egaa yeroo sanitti Oromoodha jechuun kun waan gurra ummataa bu'ee waliin galiniifi malee isaanis Oromoo haasanii Oromoo walitti dubbanne jechuudha waan nama ajaa'ibu akkasittiin gaa waan kana na ajaa'ibee amma yeroon karrayyuu televiziyoona irratti argu yookiin miidiyaa hunda irratti argu karrayyuun Oromoo ta'ee Oromoodhaaf quuqamu kanaaf yeroo Oromoon tokko gaa Oromiyaa keessatti argame rakkina isaatiif Oromoon furuuf dhaabbatu kana argeen waan dursanii fi amma kana waggaa yaaddadhe hedduun rabbillee galata gashaa nallee ajaa'iba jechuudha waan ajaa'ibaati Oromoon har'a tokko ta'ee jechuun Oromoo wal dhagee waliif riifate waliif dhiige jechuun kana olillee jira natti fakkaatu garuu diinni nama keessa nama jira gaa kan jallataan sabaafis hin yaadne ofiifis hin yaadne gara ofii malee nama halii isaatiifis hin yaadne nama jira sallaaluu duun qabne sabboontoota jira hayyoota jira beektoota jira kan sabaan yaadu jira kan duraanuu yaadu immoo akkatti namatti dubbatu dhabe har'a immoo gabba'ee ati Oromoodha waliif haa dirmannu waliif haa dhiinnu waliin jee jira jechuudha hedduu galata rabbiirraa qabna kanuma arguun keenya alhamdulillahi jennee hedduu galata gashaa jirra ana gama kiyyatti hedduun galata gasha waan kana gaafaan argee rifadhee har'a immoo kan argee kan gammadee anatu beeka akkasitti mucaa shawaasanii wajjin illee deemnee ol fuula gallee Walanciitii kana keessa baanee mucaan amantiin isaa amantii biraati nuyi nama karaa deemu amantii waliin dhimnu waliin jenneerra akkasitti mucaan ortodoksii na fakkaata amantiin isaati salaatu garuu salaata jenneetu masgida nannasa
egaa musaafira waliin rakkoo baana jenneeti mucaasa wajjuma masgiida isheenna walanciitii masgiida dhabnee dabarre viidiyoon kun dheeratuun dhabu duubattan deebi'a